Uumama boqonnaa 28 lakkoofsa 16-17 Wangeelaa Boonaan nu dubbisu. Seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 15 ka'een dubbisaa 15 16 17 jechuudha. Akkas jedha. Kunoo ani si wajjinan jira. Iddoo ati dhaqxu hundumatti sin eega. Biyya kanatti sin deebisa. Waan ani sitti dubbadhe siif raawwadha malee sin gatu jedhe. Achumaanis Yaaqoob hirribaa dammaqee Waaqayyoon dhuguma iddoo kana jira. Ani garuu kana hin beekne jedhe. Innis sodaatee iddoon kun attam sodaachisaadha. Mana Waaqayyoo malee homtuu as hin jiru. Kun balbala bantii Waaqaati jedhe. Kutaan kun Yaaqoob maatii abbaa isaa keessatti nama lakkuu ta'ee dhalatedha. Maqaa Yaaqoob dubbaa miti, maqaan isaa gowwoomsitus kan jedhamu qaba. Amala rakkisaa obboleessa isaa irraa hangafummaa fudhateera. Itti aansees immoo gowwoomsee immoo abbaan isaa iji isaa bararriseera, arguu hin danda'u. Iji abbaa isaa adda baasuu hin danda'u, harkaan qaqqabatee adda baasa. Esaawun fakkaateetii eebba hangafaa fudhateera. Egaa wanta godhame Waaqayyo nama baasisa. Mana Laabaa dhaqeetii Laabaan dubaroota lama qabaa. Ishii dubaroota lamaan keessaa Liyaan baay'ee iddoo hin qabaanne isa biratti, Raahel garuu iddoo guddaa isa biratti qabdi. Raaheliin fuudhuudhaaf waggaa 7 isaaf tajaajile. Raahel fakkeesseetii dukkaneessee itti aguugee abbaan Laabaan Liyaa itti kenne. Akkuma inni achitti abbaa isaa ijaan qabu jedhee gowwoomse, asitti immoo aguugee abbaan Liyaa Raahel fakkeessee Liyaa itti kenne. Kanaaf wangeelli kun sodaatamaadha. Waan hojjenne itti gaafatamna waan ta'eef, waan hojjenne itti haammanna waan ta'eef of eeggachuun barbaachisaadha. Egaa kutaa amma boonaan dubbise boqonnaa 28 lakkoofsa 15 kaasee dubbise inni, ani garuu xiyyeeffannaan koo lakkoofsa 16-17 Yaaqoob gaafa dammaqu jedha. Waaqayyoon dhugumaas jira jedhe. Amma dammaqutti jiraachuu Waaqayyoo lafa onaa keessa jira. Obboleessaan ari'atameera. Iddoo dhabeera. Lafa onaa jira. Iddoo sana Waaqayyo jira jedhee yaanne. Achitti Waaqayyoon argama jedhee yaanne Yaaqoob. Garuu amala badaa haa qabaatu, kakuu qaba. Gara haadhaa keessatti kakuu qaba. Amalli isaa namatti haa toluu dhiisu, gowwoomsituu haa ta'u, maqaa bira haa qabaatu, garuu kakuu qaba Waaqayyo bira. Waaqayyo isa kakateef immoo gad hin dhiisu. Eessuma haa jiraatu, maal keessa haa jiraatu, kakuu isaa amma raawwatutti Waaqayyo gad hin dhiisu. Waaqayyo lafa onaatti barbaacha dhaqe Yaaqoobiin. Haleluuyaa! Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqa jaalalaa, Waaqa nama biraan hafne. Si jaalannaan si biraan hafu, si filannaan amma si raawwatutti si biraan hafu. Haala Yaaqoob keessa jiru Waaqayyoon hin daangessine. Har'a haala maal keessa jirta? Kakuu baattee iddoo kana kan teessu namni kan sin argine Waaqayyo gara kee dhufa. Haleluuyaa! Yaaqoobin dammaqe jedha. Hirriba keessaa ka'e. Haala isa qabe keessaa ka'e. Gowwoomsummaa keessaa ka'e. Rakkisuu keessaa ka'e. Yaaqoob iji isaa hin fayye. Rooba gaasee kalabadiyaa. Hin dammaqe Yaaqoob. Hin ka'e Yaaqoob. Gaafa achi dammaqee ka'u kaleessa duraan waan baay'eetti samarsee jira. Waan baay'eetti odeessaa jira. Gurri isaa waan baay'ee dhaga'a. Hirriba maal rafa? Hirriba rafaa hin jiru bira. Sodaa keessa jira. Lafa onaati. Bobaa haadhaa jalaa ba'een beeku Yaaqoob. Maatii keessaa ba'een beeku. Amma waan haaraatti isa mudate iddoo haaraa jira. Lafa rakkisaa, lafa onaa, lafa namni qaqqabuu hin dandeenye jira. Akkamitti rafa? Hirribni inni keessaa dammaqe kuni hirriba isa rakkisaadha. Hirriba isa gowwoomsituudha.
hirriba isa waaqayyootti hin tolledha. Hirriba isa ulfina waaqayyoof hin taanedha. Hirribni Yaaqoob rafe. Namni gaafa dammaqu Yaaqoob gaafa dammaqu sodaa waaqayyootitti dhaga'ame. Dammaqi ulfina waaqayyoo argita. Dammaquun beri hirriba isaa sa'aatii 6 ciisanii sa'aatii 12 ka'an miti. Har'a namni hirriba hin taane keessa jira sodaa waaqayyoon qabu kanaaf. Namni hin dammaqne sodaa waaqayyoon qabu waaqayyoon hin sodaatu. Waanuma itti dhufe hojjeta. Waanuma lapheensaa barbaade godha. Garuu waldaa kiristaanaa keessa jirra. Garuu macaafa qulqulluu hin dhageenya. Dubbii waaqayyoo hin dhageenya. Haa ta'u malee sodaa waaqayyoo namoonni baay'een sodaa waaqayyoon qaban. Sodaa waaqayyoo hin jiru waldaa kiristaanaa keessa. Waaqayyo jireenya gola nama baay'ee keessatti iddoo hin qabu. Waaqayyo halkan na dammaqsee sagalee kana maalan godha maalan dubbadha gaafan jedhu waaqayyo halkan na dammaqsee natti dubbate. Sodaa waaqayyo kan dhabameef namni dammaquu dadhabe. Eenyu duukaan bu'aa jira maalan nagaa jira garamittan deemaa jira umuriin koo hammami lafa kanarra yoome hammama kim jiraadha kan jedhu namni wallaale. Kanarraan kan ka'e hirriba jallinaa, hirriba hammeenyaa, hirriba wal gowwoomsuu, hirriba walirratti ka'uu, hirriba akkanaa keessa jira namni. Barichi bara rakkisaati. Hirriba keessa jira. Yaada waaqayyoo keessa isa nama baasu keessa waaqayyo har'a nu haa baasu. Wangeelli kun humna gara keetti haa fidu. Humni wangeelaa gara kee haa dhufu. Inni bilisa nama baasu ni nama hiiku. Dubbiin waaqayyoo har'a laphee kee haa argatu. Maal godha mana waaqayyoo keessa deddeebi'uun yaada waaqayyoof hin taanu taanaan sana booda Yaaqoob bere fayyee hafe. Laabaan gowwoomsu hammeenya qabu. Waggaa 21 garbicha ta'ee emmaa bitamuuf gaaf tokko hin dubbanne sababiin isaayyuu al tokko waaqayyoon hin argee sana booda sodaa waaqayyoo jireenya isaa keessa buufatee achi jallinni keessa isaa gowwoomsuun keessa isaa buufachuu hin dandeenye. Ermiyaas boqonnaa 31:26-28 isa jiru buleessi keenya nu dubbisa. Kana irratti ani hirriba baay'ee anatti mi'aayaa ture keessaa dammaqee asiif achi nan ilaale. Ammas waaqayyo itti fufee kunoo barri ani itti biyya Israa'eliif biyya Yihudaa namaa fi horiidhaan guutu hin dhufa. Hallelujah. Akkuma akka isaan miidhaman, akka isaan buqqifaman, akka isaan diigamanii fi akka isaan badanii barbadeeffaman godhe akkasuma ammoo akka isaan ijaaramanii fi akka isaan dhaabbaman nan godha. Amen. Hallelujah. Hirriba keessa jira Ermiyaas. Hirribaan bututee qabamee jira. Namni rafu immoo ergaan dhaga'u. Namni rafu immoo yaada gaarii of keessaa waan hojjechuu qabu tokkollee isa keessatti argamuu hin danda'u. Hirriba mi'aa jedha. Hirribaan sammuun isaa qabamee jira. Haalonni rakkisaa jira garuu naannoo isaa haaloo rakkisaa jira. Namni yaada waaqayyoo keessaa ba'ee waaqayyo gaddee jira. Waaqayyo saba rukutee jira. Bittinee jira. Bittinfamanii jiru. Miidhamanii jiru. Namni garuu miidhama keessa haa jiraatu malee nutti tollee ciisaa jirra jedhu. Miidhama keessa jiru. Harki waaqayyoo rukuchaa jira. Dheekkamsi waaqayyoo irra jira. Garuu namni homaa itti hin fakkaatu. Rukutamaa akka jiru hin beeku. Homaa itti hin fakkaatu. Natti toleera, natti mi'aayeera jedha. Ermiyaas gaafa dammaqu waaqayyo akkas jedhe. Waaqayyo akkas jedhe Ermiyaasiin. Amma barri rukuttaa gaa. Barri ceebbaa gaa. Barri rakkinaa gaa.
namaafin horiidhaan mana kana nan guutaa. Haleluuyaa. Sababiin isaayyuu dammaquun waaqayyoon dhaga'uudha. Dammaquun waaqayyoon sodaachuudha. Dammaquun ulfina waaqayyoo arguudha. Museen akkas jedhe. Ulfinuma keenatti agarsiisi kanarra nagaa jedhe. Ulfina abbootiin ulfina waaqayyoo dheebochaa turan. የእግዚአብሔር ክብር ulfina waaqayyoo dheebochaa turan. Ulfinuma kee natti agarsiisi. Qabeenyan barbaadu, waan biraan barbaadu, ulfina kee natti agarsiisi. Rukutaman jedha. Hin bittinan, nan sin bittinse, nan sin rukute, nan sin cabse jedhee dubbata. Gaafa dammaqu garuu amma gaa hin kaa jedhe. Barri leeyyoo, barri ceephoo hin kaa. Barri gungumaa deeman hin kaa. Namni dhukkubsataadha. Namni aadaa deema. Aadaa deema. Dhukkubsataadha. Maaliif? Sababiin isaa maaliif? Namni dammaquu dadhabe. Dammaquu dadhabe namni. Wajjin deema. Yaa waaqayyo jedha. Garuu waaqayyoon hin beeku. Hiwwaama waaqayyoon hin beeku. Maatiyos boqonnaa 8 lakkoofsa 23 hanga 27 dhaqxanii gaafa ilaaltan. Kutaa kana keessatti Iyesuus markaba gubbaarraa duuka buutonni isaas markabarra seenan. Iyesuus Kiristoos hin rafe jedha. Yaaqoobitu rafe, Ermiyaastu rafe, kakuu moofaa. Kakuu haaraa immoo Yesuustu rafeedha. Iyesuustu rafe. Gaafa bishaan irra yaa'ee balleessuudhaaf gaafa ka'u duuka buutonni ennaa bannu ennaa dhumnu sin gaddisiisu jedhan. Dhumaa jirraa sin gaddisiisu jedhan. Iyesuus Kiristoos achi ka'ee hir'ina amantii isaaniiti kan inni ceephe. Dogoggora kootinatu rafee isin miidhan jenne Yesuus. Rafuun Yesuus amantii dhabuu jaraati. Yesuus Kiristoosiin kan raffise amantii dhabuu jaraati. Amantii dhabuun keenya Yesuusin cal akka jedhu godha. Akka inni hin hojjenne, akka inni hin hojjenne, akka inni ulfina isaa mul'ifne, akka ulfinni isaa mul'anne kan godhu. Sana booda waan sinni bu'u asitti xiyyeeffadha. Akkas jedhe. Yesuus achi ka'eeti qilleessaaf galaana sana ifate. Gabii guddaa ta'e jedha. Wajjin jiru, wajjin deemu. Yesuus rakkina keetti hin kadhatu. Gaafa rakkinni, gaafa jedhu eenyudhaan? Eenyudhaan inni kun? Inni kun eenyundi? Dura innaa kadhatu eenyu jedhe kadhate. Innaa itti iyyuu eenyu se'ee itti. Namni hin kadhata malee Yesuusin hin beeku. Iyesuus eenyu akka ta'e namni hin kadhataa, hin iyyaa, afaaniin iyya malee eenyummaa Yesuus Kiristoos namni hin beeku. Rakkoo guddaan biyyatti, rakkoo guddaan hawaasatti, rakkoo guddaan maatitti kan sababiin dhufeef namni Iyesuus jedhee afaaniin iyya malee Iyesuus Kiristoosin hin beeku. Kun rakkoodha. Biyyaafis rakkoodha. Waldaan kiristaanaatiifis rakkoodha. Maatiifis rakkoodha kun. Eenyunni jedhan? Eenyu kun? Inni galaana jajamuuf, inni qilleessa jajamuuf eenyu kun? Humna isaa otoo hin beekin kadhatanii. Gaafa kadhattu eenyummaa Yesuus beektee kadhatta moo ofumaaf kadhattaa waliin jedhame? Ergaan koo guddaan kana. Laphee Yesuus kan madeessu. Ani sii du'ee sii fannifame eenyummaa koo otoo sin dhoksin sitti agarsiise ati garuu nan beektu jedha. Rakkinni ka'e, qilleessi ka'e, ennaa bannu maaf cal jetta gaafa jedhan. Humna isaan beekne, waaqummaa isaan beekne, gooftummaa isaan beekne. Baay'ee ajaa'iba.
nu oolche jedhanii kadhatu. Nu oolche jedhanii kadhatu. Garuu humna isaan beekan. Gaafa rakkinaa namni Yesuus jedha. Gooftaa wajjin jiru malee gooftummaa isaan beekne. Gooftaa wajjin oolu malee hunda danda'uu isaan beekne. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hirribni akkanaa kun nurraa haa ka'u. Hirribni gooftaa nu wallaalchisu. Akka gooftaa beeknee duukaan buune kan godhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin golgaan kun nurraa haa tarsa'u. Luqaas 24 lakkoofsa 15 hanga 20 gaafa ilaaltan. Karaa Emaa'os Yesuus Kiristoos otuma isaa wajjin waggaa 3 ji'a 6 wajjin otoo deemu, otoo barsiisu, du'aa otoo kaasu, rakkina hundumaatti furmaata namatti otoo kennu, Yesuus akka tasaa guyyaan Waaqayyoo keenyaan qabanii fannisan. Hin fannifame, hin du'e, hin awwaalame achi ka'e. Haala kam keessa ta'e Waaqayyo har'a nagaa sii ergaa jira. Nagaan siif haa ta'u. Har'a maqaa Yesuusiin haala keessa jirtu keessa inni si baasu, iddoo hirribaan qabamtee jirtu keessa inni si baasu nagaa Waaqayyooti. Nagaa Waaqayyoo gola kee haa seenu. Nagaa Waaqayyoo mana kee haa seenu. Nagaa Waaqayyoo jireenya kee haa seenu. Nagaa Waaqayyoo biizinasii kee haa seenu. Hallelujah.